mormake qabetu sirraachita edin wanjoon mormake irra jiru edin hin caccaba edin humna dhiiga walitti inni lammataa edin hudhaa mormake qabetu sirraachita edin ergaa sadaffaa siin qaba edin harka qabe ati kanaan booda edin hormaaf garban taatu edin namni sii galee iyyite ameen jetta sii qabu hello gammada guyyaarra gammada guyyaarra hallelujah ila dhaggeeffadha waaqayyo madaa kee ennaa fayyisu ba'aa baattu faana miti rakkina baattu faana miti dhiphina sirra jiru faana miti isatti hin boolchu faana miti sirra daaka waaqayyo inni sadaffaa maalidha hormi maal sin godhatu garba sin godhatu hormanni jedhu ammasin olla falaltu warra waaqa faana manne laltu miti isa kana miti sinu tolen jettan isa akkasiiti isa kanaaf tolen jettan hello tolen jettan amma ollaadha isa sirakkisu qoy garban ta'am nan bitam isa kana miti waan naqi garba ta isin hin jenne isaan miti kan sin jedhu isaan miti garba kan si godhate addunyaa afuuraa keessatti kanatin beekni tokko attakkan godhu maal jechuudha addunyaa afuuraa keessatti dominate godhe bitee gadi qabee akka ati isa jireenya ta'e faana waliin argine eenyuun Kiristoos hin beeku Kiristoositti siqu Kiristoos faana deddeebi'u akka ati hin qabanne control kan godhe yookiin immoo dominate godhe bittaasa jala kan si galche inni kun immoo maalidha Efesoon 6:10 irraa kaasee akka jedha egaa si'achi humna gooftaa isa aangoo qabeessatti maal godha jabaadha maal ta'uudhaaf bitta isa garba si godhe jala ba'uudhaaf may harka Lukaasaa ani garba miti jedha ani mucaadha jedha keessaayyuu jedha Iyesuus dhiiga isaatiin mucaa sana godhateera warri isinii gale ameen jedha cabsaa ila wangeela dhugaasatti ma inni si bite kun hormi garba si godhate sun eenyu kan waaqayyo hin eeyyamin eenyuun inni isa samii keessaa gad darbatame eenyu Lucifer inni mootummaa yookiin immoo mootummaa olii keessa waaqa faana kan ture bifa ergamaa keessa quality ergamaa yookiin immoo quality angel jedha ingiliffisa ergamaa baay'ee adda ta'e miidhagaan sun inni samii keessaa gad darbatame har'a hin taa'u darbatameera jedheen teenye amen 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 darbatameera bakka nan ciisan jenne har'a ilma namaa na harkaan ba'u jedhee garba kan godhatu eenyuun hormicha si'achi garuu inni simbitu jedhe waaqa liban cuqqaadha harka ol kaasaa namoota baay'ee bite garuu simbitu jedha waaqa sintoatu jedha waaqayyo bulchiinsa seexanaa keessaa hin baata har'a diigdee baata hello tokko seexanni garba sin godhu inni lammataa dhukkubni garba sin godhatu ati baattoo dhukkubaa miti ittimi ati baattoo dhukkubaa miti ittimi sirriitti ati baattoo dhukkubaa miti amma ammaatti ittiin rakkattu iyyuu jedhin waaqayyoodhaani amma yeroo kootu waan jedhe dhukkubni si keessa jiru jedhin si gadhiisee deema jedhin dhukkuba lamarraa hiikamta jedhin harka qabe tokko jedhin dhukkuba hafuuraati inni lammaffoo dhukkuba fooniiti kana lachuu gattee baata jedhin kuni yeroo waaqayyooti ameen jedhi sirri hela kanaaf hormaan maaliin taatu garban taatu amen bakka dide amen kan nabite qaba amen kan natoate qaba amen hallelujah amen maalo abba qaba edha sirri abba qaba inni dhiigaan nabite edha Iyesuus jedha natoate wanti bira garba nan godhatu edha dargaggoota haadholii abboolii ergaa guyyaarraa isinii qaba si'achi sin garba miti amen inni garba sin godhate sagalee kanaan sin irraa ka'a amen amen ayyo siin har'a carraa keeti na dhagaarta ol jedhi mee ayye ishii kana har'a guyyaa keeti amen jedhi ka oromiffamaa maarifa dhageessa har'a waaqayyo akkas naan jedhe isa waggaa dheeraa si nyaate sirraan kaasa naan jedhe waaqayyo amen amen amen
Mamman hin danda'ani gargaaraatuma ameen jedhaa. Iyyesuus gooftaadha. Akkas naan jedhe Waaqayyo si nyaatee si ajjeesu sirraan kaasa naan jedhe Waaqayyo. Sagaleen guyyaa irraa ergaa keeti waggaa dheeraa waan si nyaate Waaqayyo sirraan kaasa naan jedha. Ayyana dhaggeeffadhu raalaa ziilaa bahasiyaa. Keessaayyuu wanti halkan eeggatee sitti galu jira si. Na dhagaartaa ayye. Oromeeffan dubbadhu sii gala miti. Kan halkanuma eeggatee yeroo hundumaa waggaa dheeraa waan si rakkise jira si. Na dhagaartaa. Inni sitti mugun sirriidha moo sirrii miti ayye. Sirriidha wanti sitti maa jiru. Sirrii miti taanaan nama Waaqayyo sirrii miti naan jedhe. Ati halkanuma jeeqamaa bulta. Nagaan qabdu halkan. Dhukkubnis kan sitti galu halkan. Sassaabbatee. Mana keerraa moo dhibeen fagaatee hin beeku. Sirriidhaan inni sitti haasa'u. Jireenya keerraa dhibeen fagaatee hin beeku. Sirra darbee ijoollee keellee dhibeen irraa fagaatee hin beeku. Manni kee rakkinaan kan qabamedha. Har'a garuu Waaqayyo sassaabeen sirraa gubanaan jedhe. Mee ameen 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 ameen. Mee ameen 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 ameen. Inni kun immoo maa inni jennaan hafuurri qulqulluu wanta zarii keessan yookiin qomoo keessan keessaa gabbarsa bareetu jira amma. Na dhagaartaa? Wanti itti gabbaramaa ture jira. Wanti sooramaa ture jira. Wanti dhiiga barsiifame jira. Qomoo keessan keessa. Ifadha. Maal waaqeffatu zariin kee? Warra qaallutti bulan kan namni dubbadhu daddafi raasi kaatajiilta. Kottu mee gara kotti. Rebelelelelebe henemeya. Harka keessan ol kaasaa. Inni si nyaate in nyaatama jedha Waaqayyo. Mee ameen jedha. Inni si nyaate maal ta'a? Dubbadhaa inni si nyaate maal ta'a? Inni si nyaate maal ta'a an jedhe? Inni si nyaate maal ta'a an jedhe? Inni si nyaate maal ta'a? Dubbadhaa mee? Inni si nyaate? Inni si nyaate? Inni na nyaate in nyaatama jedha. Ameen 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 ameen. Hallelujah. Iyyesuus keenya gooftaadha. Maqaan isaa bara baraan ajajamu. Dhiigni Iyyesuus har'a bilisa nu baaseera. Dhiigni Iyyesuus bilisa nu baaseera. Hallelujah. Hallelujah. Kanaafi zariin keessa warra qaalluu waaqeffachaa turedha. Qaalluu waaqeffachaa ture. Qaalluun kun immoo namoota baay'ee dhibamoo godheera. Namoota baay'ee rakkiseera. Nama dhiba malee baay'een keessan immoo harkaa baatanii malee kan nama dhibu otuma simpheenxee taatanii jirtanii ammallee namoota baay'ee irraa dhibeen hin fagaanne. Namoota baay'ee irra dhibeen jira. Kan nama dhibu keessaa ola deemaan sin keessaa ba'ullee akka namni hin milkoofne akka namni galma hin geenye hin hojjettu duwwaadha. Eebbi hin jiru. Namni immoo sin keessaa dhalli dhala keessanillee baratee milkaa'u. Inni kun bitee jira. Har'a garuu Waaqayyo irraan diiganaan jedhe. Ameen. Ayye keessaayyuu maalan arga beekta mar'imaan kee kun keessi dhumeera. Na dhagaartaa? Maaltu si dhukkuba natti dubbadhu mee? Waanumsi godhuyyuu. Kanaan maalan argaa hafuuraanii mar'imaan kee kun keessi gubatee dhumeera. Akka ibiddaa si nyaata. Halkan halkan immoo baay'ee si guba. Har'a garuu Waaqayyo sirraan dhaamsa ibiddicha nyaata. Warra amantan ishii faana sirraa haadhaamu dhiiga Yesuus. Sirraa haadhaamu. Haadhaamu sirraa mana dhiiga Yesuus. Amen amen. Amen amen amen. Inni bifa kee nyaate, inni dhiiga kee xuuxe, inni lafee kee nyaate, inni foon kee nyaate. Har'a garuu Waaqayyo sirraan gabu godheera. Amen 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 amen. Guyyaan irraa kan keeti. Na dhagaartaa silaa seexanni kan si nyaatu Waaqayyo har'a bagana erge guyyaa irraa. Mee amen amen. Joolitti qabadhu. Na dhiiga walichaa. Deemi gadhiisi lafee ishii foon ishii. Na dhiiga walichaa. Nyaattu kanaan booda. Dhiiga ilma Waaqayyooti. Hallelujah. Amen 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 amen. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin ati bilisa. Amen ati bilisa. Dhaqi dhugaa ba'umsaaf dhufta bilisa guutummaan. Hallelujah. Galata fidaa jabichaaf Yesuusiin. Hallelujah. Amen amen amen. Kanaaf yeroo Waaqayyotti wanta sirrakkisetu sin gadhiisa. Yeroo Waaqayyotti wanta sirriitti ulfaatetu sin gadhiisa. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu.
Ega inni kan biraa gaafa Waaqayyo yeroo isaatti waan hundumaa isinirraa kaase maaltu jira yoo jettan warra nyaatan akka isaan nyaataman godha Waaqayyo. Ameen. Me inni na nyaate nyaatama jedha. Inni na nyaate nyaatama. Baasaa sagalee. Inni na nyaate nyaatama. Dabalame. Inni na nyaate nyaatama. Dubbadhu sirriitti. Inni na nyaate nyaatama. Dubbadhu mana kee irratti. Inni na nyaate nyaatama. Dubbadhu hojii kee irratti. Inni na nyaate nyaatama. Dubbadhu bara kee irratti. Inni na nyaate nyaatama. Dubbadhu ammayyuu dabaliiti. Inni na nyaate nyaatama. Ameen ameen ameen. Ameen. Yeroo Waaqayyo waan sadan kana isinii godhe maaltu ta'a? Inni si nyaate maal ta'a? Nyaatama. Ameen. Maaltu si nyaate amma yaadi? Jireenya kee maaltu nyaate? Hojjettee maaltu nyaate? Maaltu yeroo hundumaa jireenya kee dhokatee nyaachaa jira? Har'a garuu Waaqayyo akkas naan jedhe hin nyaatama. Ameen. Inni kan biraa maal godha Waaqayyo? Warra sin saaman akka saamaman godha. Ameen. Maal? Warri na saaman hin saamamu jedha. Warri na saaman hin saamamu. Oddo ebbiko saamame jedha. Oddo ebbiko saamame. Guyyaa har'aa jedha. Guyyaa har'aa. Ebbiko deebi'ee gala jedha. Ebbiko deebi'ee gala. Harka ol kaasaa meen dubbanna. Guyyaa 25 jedha. Guyyaa 25. Raajii ofirratti guyyaa 25 jedha. Guyyaa 25. Ji'a kurnaffaa. Ji'a kurnaffaa. 2015. 15. Amma. Sa'a 5 walakkaatti. Sa'a 5 walakkaatti. Inni na jalaa saamame. Inni na jalaa saamame. Gadhiifameera. Gadhiifameera. Inni lammaffaa. Inni lammaffaa. Warri na saaman. Warri na saaman. Saamamanii wedha. Saamamanii. Ameen. 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 Sadaffaan sinitti hima. Erga yeroo Waaqayyo ga'ee bilisa baatanii inni sadaffaan maa inni warra sin ari'atan akka isaan ari'aman godha. Ameen. Warra akkamii? Anaan dhiisaati ofiin jedha. Warra na ari'atan akka ari'ataman godha Waaqayyo. Dubbadhaa Daawit faana. Warra na ari'atan akka ari'ataman. Har'a waa tokkoon ergaa sii qaba. Ameen. Samiirra taa'anii lafarra taa'anii. Ameen. Nama keessa taa'ee waan si ari'atu har'aan booda si ari'atu. Ameen. Si ari'ata toon taane ari'atamu jalqaba. Ameen. Ameen. Kanarra sin ari'atu ari'atamu jalqaba. Ameen. Ameen. Keessa deebii 28 dubbisne. Kanumaan an kadhannaatti gala. Nagaa guyyaa irraa erga narra fidee. Ameen. Biyya nana waan sin ari'atu Waaqayyo dabaree akka inni baqatu godha. Ameen. Hindanda'ama jedhame. Hindanda'ama. Dubbadhame hindanda'ama jedhame. Hindanda'ama. Hindanda'ama jedhayya. Hindanda'ama. Hindanda'ama. Hindanda'a. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. 28 Raalaasiya Wileebee Henemeeya. Yesuus innan dubbisa. Tole. Diinonni keessan warri isin ari'atan. Warri isin ari'atan. Kaan isaan kan isin ari'atan kaan isaan duratti rukutamanii akka dhuman Waaqayyo hin godha. Irra deebii sirriitti. Qulleessi hubadhuuti dubbisa. Diinonni keessan warri isin ari'atan. Ka'an warri isin ari'atanii ka'an. Diinonni keessan warri isin irratti ka'an isin duratti rukutamanii akka dhuman Waaqayyo hin godha. Eessi. Karaa tokko isinitti hin dhufu karaa torba isin hin baqatu. Ameen. Ingalleessa kana harka ol kaasi. Ameen. Waaqayyo akkasiin jechaara karaa tokko sitti dhufu karaa torba garuu baqatu. Ameen. Daandii tokko dhufanii daandii torba garuu baqachuu isaanii beekamu. Hundaa baafatanii karaa hundaa sirraa ga'uudhaan warra. Ameen. Harka ol kaasiin harka fuuldura baasiya. Harka ol kaasiin dhibaayini. Akkas nan jedha hurri Waaqayyo karaa tokko sinitti ergamanii karaa torba sin baqatu jedha Waaqayyo. Hundaa torban si gadhiisanii badu jedha Waaqayyo. Hundaa torban si baqatu jedha Waaqayyo. Inni sirratti ka'ee har'a karaa torba si baqatee baqata. Hin danda'ama kan jedhu ni baltu qalaa keessatti ameen. Ergaan qaba waldaa kanaaf hurri Waaqayyo akkas naan jedha. Karaa tokko sinitti ka'anii karaa torba sin baqatu jedha Waaqayyo. Karaa tokko sinirratti xibaaranii karaa torba gadhiisanii deemu naan jedha Waaqayyo. Biyya nana ergaan qaba haleluuyaa. Ejjadhaa harka ol kaasaa rabaasiyaa.